أجابرا جيتشو شيء بقولنا كنا فرلكو سدو كونغ سجلت كنجو أكمل تدريت سجل واقعيو كنا بيجارا كمنا كلو إربادا غوفتا يوكاس إيغا غوفتا فرنجودان وركبسيسه دبين واقعيوس utun ta'inif inni nyaatu ofii firdi nyaateedha namoonni yaada garaa isaanii utuun geddaratin qalbii isaanii utuun geddaratin yaada isaanii utuun geddaratin foon gooftaaf dhiiga gooftaa gaafa fudhatan baay'een isaanii dadhaboo baay'een isaanii dhukkubsatoo baay'een isaanii hin du'an waan jedhuuf ergaan kun sagaleen kun immoo humna hojjetu waan of keessaa qabuuf guyyaarraa أنا في سنين دبلتي سجل واقعي كان أجيني كون مالن فكاتا جريني كون مال فكاتا أفوري كون مال فكاتا كرام كون مال فكاتا أول مان كون مال فكاتا إني أكمل وجدان مودو ما بيا وجيسا وجدي قلقلا أول ما وانت وجداولي وانت بداولي إلانو لفن جمنا ساتي فرده لفن جمنا ساتي مبور الرابرة شناف ولي مريتو أما سجل واقعي يورو أجنو كنا غلط فون غوفتا ما دي غوفتا تطون يادين فلترا أينو نيكة أينو تنقل أينو نيكة أينو تنيكة مالن قولي جنة فولا واقعي يورو تسجل واقعي يو كنا مدالي قدنة أفلالله جرينيا كينيا فكمبر باتشو أبدي كينيا ستأي ما دي غوفتا تكريانو سجلين كن بايه نبر باتشا كناف هندم تكينيا وفلال داوودين ويأمدين يوفلان ليجرات كانوا في كينيا توقبا كانوا لا كينيا كان سفر فتو كان سللبو كان سجيجسو كان سبينو دين مالن فكان آني كنجرو سجلي واقعيو كان داوودي كون النكى ستوفلان لي جرينيا كينيا أكك أجل فنوف سجلي واقعيو غيار رالو تلبتا كنا في يوم كم تدورت غيار كانوا لوجرنا لو يادا غلا كدرنا دوغان جرينيا غوتونا مافكنا كان جدون دبت يروغا بابا yaada garaa geeddarannaa dhugaan jireenya guutuu namaa kenna irra deebi'a sinan gaafadhee jira yaada garaa geeddarannaa dhugaan jireenya guutuu namaaf kenna isinis na gargaartanii jettu akka irraanfannee fi na duukaa jettu yaada garaa geeddarannaa dhugaan ndumti keessa namma kana dubbattu taanaan baay'ee cimaadha kanaaf lafti ganamaa yaada garaa geeddarannaa dhugaan jireenya guutuu namaaf kenna irran deebi'aa sinis sagalee keessan fooyyessaa yaada garaa geeddarannaa dhugaan jireenya guutuu namaa kenna mee sagalee kanaaf harka keessa walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadhaasin qorichi jireenya guutuu namaaf kennu daawwaan isaa yookaas limmeessaa wanta biraatuun taane guyyaarraa sagaleen waaqayyoo kan nutti dubbatu yaada garaa geeddarannaa kana gara dhumaarratti nan dubbadha waan ta'eef sagalee waaqayyoo na hordofaa isin wajaawwachiisuun isin olii gadi oofuun taa'ii ka'e jechuun yeroo isaatuun ta'in amma yeroon keenya yookaan immoo yeroo keenya kana keessatti barachuu sagalee waaqayyoo dubbisuu sagalee waaqayyoo nyaachuu sagalee waaqayyoo duukaabuu sagalee waaqayyoo jireenya keenya mana keenya godhachuudha waan ta'eef dubbii waaqayyoo akkasiin na duukaa buutanii caalaayyuu afurri waaqayyoo isin ibsee akkasiin dubbii waaqayyoo kana hordoftan abdiin qaba waan ta'eef sagalee waaqayyoo kana Hoosiyaatu dubbata Hoosiyaa jechuun waaqayyoo hin faradaa jechuudha waaqayyoo hin faradaa hiikaa qaba maqaan isaa raajii yookaas raajota jennee raajota 17 jira warra jennu keessaa yookaas immoo raajonni kun bakka lamatti qoodamu warra jennu keessaa bakka lama keessaa immoo raajota warra xixiqqoo warra jedhamu keessaa Hoosiyaan isa tokkodha raajota warra xixiqqoo warra gaafa jennu mul'ata isaanii gabaabaadha abjuu isaanii gabaabaadha tun ta'ini yaanni yookaas caaffanni isaan caafanii boqonnaa dheeraa boqonnaa guddaa lakkoofsa gurguddaa akka
Isaayyaas, Irmiyaas, Daani'el waan hin qabneef malee warra gurguddaadha jedhaman iyyuu hangafuu danda'u. Kanaaf Hoosiyaan kuni raajota keessaa isa tokko ta'ee hiikkaan maqaa isaatiin Waaqayyo hin farada jechuudha. Kanaaf isinis na duukaa bu'aatii Waaqayyo naa farada jedha. Jajjabaadhaagaa sagalee Waaqayyo dubbii Waaqayyo walii wajjin lallabna qophaa miti waan ta'eef meer karaa isaatii nama Waaqayyo faraduuf jira. Firdii kan nabdan firdiin keessan gaafiin keessan kan jallate akka gaafatanitti kan nabdan yoo jiraate akkuma dubartittii ishee Luqaas keessaa sana Waaqayyo hin faradaati. Waaqayyo naa faradaa jedha. Farada moo faradu? Waaqayyo hin farada. Waaqayyo ragaa yookaas immoo wantoota garaagaraa jennu hin barbaadu. Waaqayyo ijaaru qaba waan ta'eef Waaqayyo hin farada kan jedhudha. Sababii hiikkaan maqaa isaatii fi sagaleen Waaqayyo Hoosiyaatti dubbatu kana keessatti sagalee baay'ee jabaataa waan ta'eef dubbii baay'ee jajjabaataa Waaqayyo waan dubbatuuf achi keessatti Hoosiyaan wanta hin arge wanta hin dhagaye wantoota haaraa wantoota nama rifachiisan waan ta'eef Waaqayyo hin farada kan jedhuun Hoosiyaa kana Waaqayyo raajii godhateetti dubbata. Hoosiyaan bara mooticha Yerobi'aam isa lammaffaa Samaariyaa irratti mootii ta'ee yookaas raajii ta'ee Israa'eloota warra kaaba jiran bulchuudhaaf Waaqayyo Hoosiyaa kan waame. Irran deebi'a. Hoosiyaan bara mooticha Yerobi'aam isa lammaffaa Samaariyaa irratti moo'e keessa raajii Israa'eloota warra kaaba ta'ee saba Waaqayyo tajaajiluudhaaf yookaas nama ka'eedha. Hoosiyaan macaafa kana kan barreesse isaadha. Barri itti barreesse dhaloota Kiristoos dura bara 778 hanga bara 729 kan inni barreesse. Yaadni caalaan macaafa kanaa maaliidha kan jedhamuufi maqaa isaatiin wal qabatee raajii yookaas boqonnaa tokko kaaftanii gaafa dubbiftan gaafa ilaaltanii wantoota jajjabaan achi keessa jiru wajjin gaafa wal bukkee qabdanii ilaaltanii yaadni caalaan ijoonsaa macaafa kana dhuunfaatti iddoo tokkotti gaafa ilaallu waa'ee jaalala Waaqayyooti. Waa'ee jaalala Waaqayyoo. Faraduun Waaqayyoos hammeenyi guddaan yoo jiraate rakkinni guddaan yoo jiraate sabni Waaqayyoo irraa galagaluun yoo jiraate iyyuu Waaqayyoo jaalala bara baraatiin akka saba kana jaallatu akka isaan ilaalu waan dubbatuufi. Haa ta'u iyyuu malee mata dureen macaafa Hoosiyaa kanaa yoo laaltan bakka sadiitti qoqqoodamee jira. Isa kanatti dubbadheen gara ergaa kanaatti darba. Bakka sadan kana keessaa inni tokko rakkoo Gomoriin yookaas qabduuf sabni Israa'el sabni Waaqayyoo wal fakkaachuusaa nama dubartii achi keessaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftanii yoo dubbiftan dubartii Gomoriin jedhamtu tokkotu jira. Isheen immoo akka yeroo sanaatti dubartii ejjituu ejjaan beekamtii kan qabdu biyyi kan beeku safarri kan beeku nama akkasiitu achi keessa jira. Seenaan isaa xiqqoo bal'achuu danda'a. Waaqayyo garuu dubartii akkasii kanaanii Hoosiyaadhaan naqii fuudhi ittiin jedhee Waaqayyo ajaja. Akkamitti ta'a jennee utuu bara keenyaatii waldaa dhiifna utuu bara keenyaatii wangeela dhiifna utuu bara keenyaatii hin baqanna. Waaqayyo waan dubbateef waan qabuuf kakuu moofaa keessatti Waaqayyo waa barsiisuudhaaf jedhee dhaqima dubartii biyyi jibbu kana namni jibbu kana namni maqaa itti baase kana namni maqaa addaa kenneef kana ati immoo haadha manaa godhadhuuti ijoollee irraa hori jedhee Waaqayyo Hoosiyaatti dubbate. Kanaaf akkamitti ta'a gaafa jedhee Waaqayyo wayiin qabeenyi saba kanatti waa dubbadhaa jedha. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. namni jibbe yoo jiraate namni sabarri jibbe yoo jiraate namni biyyi jibbe yoo jiraate Waaqayyo hin jibbu Waaqayyo hin jaallata. Yeroo akkas jedhu immoo cubbuu hojjechuun ejjuun gaariidha bareessa Waaqayyo simata miti. Amma baraka koo haaraa keessa jirra waan ta'eef Waaqayyo yeroo sana waa barsiisuu barbaadeef. Kanaaf fakkeenyi kun jireenyi saba Israa'eliif jireenyi dubartii kanaa tokkodha. Akkuma dubartii kanaa isinis narraa garagaltaniittu Waaqa biraatti heerumtaniittu
ana dhiiftaniittu waaqa harkaan tolfame waaqa keessan godhattaniittu dubartii kana wajjin waliin caaltanii edee waaqayyo komiisa karaa dubartii kanaan fakkeenya dubartii kanaa fudhatee itti dubbachuu barbaada. Ni lammaffaan immoo sabni Israa'el gara waaqayyootti deebi'uudhaan adaba yookaanis immoo kufaatii guddaa keessa akka deebi'aniif waaqayyoo mata dureen achi keessa jiru isa kanaan. Inni sadaffaan gara waaqayyootti deebi'uudhaan fayyinni eebbi akka argataniif waaqayyoo saba kanaaf waamicha godha. Haa ta'u iyyuu malee gara kutaa keenyaatti gaafa dhufu yaada gaddagaa dhugaatti gadarachuun jireenya guutuu namaaf kenna kan jedhu Hoose'aa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 yookaan lakkoofsa 4 hanga 9 yoo dubbiftanii erga yaada garaa gaddaratanii booddee qalbii erga jijjiirratanii booddee waaqayyo saba kanaaf araara guddaa akka godhe fuula isaa gara saba kanaatti akka deebisee waaqayyo dubbata. Ganama kana waan beennuufis waan hin beenneefis waan gooneefis waan hin goone hundumaaf iyyuu ganama kana maqaa Yesuusiin araarri waaqayyo nuuf haa ta'u. Harka keessa na duukaa bal'isaa yaa waaqayyoodha. Fuula kee nutti deebiseera. Araara nutti agarsiiseera. Waaqayyo hin araarama. Waaqayyo araaraaf hin dhaabbata waan ta'eef. Kanaaf kutaa kana keessatti gara walii isaatti yoonaattani boqonnaa tokko lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 3tti waaqayyo deebi'a edee yeroo kenna guyyaa kenna sa'aatii kenna. Sabni waaqayyo garuu yaadatee gaafa inni deebi'e immoo sagalee waaqayyo sana boqonnaa yeroo dubbifanne 4 kaaftee yoo dubbiftan waaqayyo deebi'ee araarama. Ifreemitti nan araarama. An sanyiin ni facaasu yookaas midhaan ni facaasu nan magarsaa fi foolii gaarii godhatu maqaa gaarii godhatu abjuu gaarii abjootu ittan deebi'a nan gargaara nan jaalladha jedha waaqayyo. Kanaaf iyyuu guyyaa irraa kaasee waaqayyoon waa jaallatu. Ameen. Haa ta'u sagalee waaqayyo yaada garaa dhugaatti gadarachuun jireenya guutuu namaaf kenna kan jiru erga jenne jireenya guutuu jechuun gaafa jedhu maal jechuudha jechuu dandeessu. Jireenya guutuu jechuun jireenya lafarraaf nagaa jireenya waaqarraaf immoo nagaa yookaas jireenya waaqarraaf immoo jireenya namaaf kenna. Jireenya guutuu gaafa jedhu jireenya isa waaqarraaf yaada garaa gaddarandaan dhugaan yoo jiraate jireenya guutuu namaaf kenna gaafa jedhu. Jireenya guutuu jechuun jireenya waaqarraa jireenya lafarraa jechuudha. Jireenya waaqarraa fi jireenya lafarraa gaafa jedhu ol baasiin gara isin deebisi. Maaliif jireenya lafarraa jireenya waaqarraan ta'uu yoo jenne yoo akka jenne amantii keenyaaf jireenya keenyaaf gabaabaa fakkaata yookaanis immoo waan gabaabaa karaa gabaabaa waan gaarii fakkaata yeroo laannu. Amma garuu yeroo sagalee waaqayyoo kana dubbadhu yaada garaa gaddarannaa dhugaan jireenya guutuu namaaf kenna gaafa jedhu jireenya guutuu maal jechuudha gaafa jedhu jireenya waaqarraa jireenya lafarraa. Jireenyi lafarraa jireenya waaqarraa dursuun qabu. Amma rakkinni keenya ulaa kanaan utuu lafa kanarratti nuu tolee utuu lafa kanarratti gammannee hirruu keenya hundumaa nuu guutee waan hundumaatti nagaa argannee jireenya isa waaqarraa kana ammoo waaqeffannee baay'ee barbaanna. Garuu jireenyi kiristaanotaa baay'inni galagalchoodha. Maaliif jireenya waaqarraatu dursu malee jireenya lafarraatu hin dursu. Ameen baga gammaddan. Dawriira dhageessan. Warri waan hin jedhe isinii gala. Jireenya kamtu dursaa hin jedhe. Na wajjin dubbaddaa kayyoo booddee na gaafachuu danda'e. Jireenya isa kamtu dursaa? Jireenya waaqarraa. Ittaansee jedhaa ittaansee jireenya lafarraa. Jireenya guutuu namaaf kenna yaada garaa gaddarannaan. Jireenya guutuu jechuun immoo jireenya isa waaqarraa jireenya waaqarraa booddee immoo jireenya isa lafarraati. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 yoo dubbiftanii isa kana mirkaneeffachuu dandeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 yoo dubbiftanii argachuu dandeessu. Akkas jira sagaleen waaqayyoo kutaa sana keessatti duraan dursaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal barbaadaadha? Maal barbaadaadha? Jedhaana wajjinaa isaa maal barbaadaadha? Mootummaa waaqayyoo barbaadutti maal keessanidha? Yaada keessanidha. Yoo duraan dursaati
mootummaa waaqayyoo barbaadutti yaada keessanidha. Ergasii booddee immoo wanti isin barbaadan hundumtuu maal ta'a? Isiniif kennama. Achi keessatti sagalee waaqayyoo kana yoo laaltanii maa'inni namoonni Yesuus Kiristoos duukaa bu'an waan isaan barbaadan buddeena barbaadu, jireenya barbaadu, uffata barbaadu, waan garaagaraa barbaadu. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos jireenya isaanii sana barraa kana waan argeefi duraan dursaa yaada keessan mootummaa waaqayyoo barbaadutti hidhaa malee kan isin barbaadan hundumtuu isinii kennamaa. Kanaaf yaada garaa geeddarannaa dhugaan jireenya isa waaqarraa fi jireenya waaqarraa booddee immoo jireenya isa lafarraa namaaf kenna. Galanni isaaf haa ta'u. Yaada garaa geeddarannaa dhugaa jechuun jireenya isa waaqarraa yommuu ta'u jireenya isa lafarraaf immoo isa booddee immoo jireenya isa lafarraa akka namaaf kennu sagaleen waaqayyoo dubbata. Itti aansee amantii guddaan fayyinni guddaan amantii guddaan fayyinni guddaan yaada garaa geeddarannaa dhugaa keessaa ba'a. Ameen irra deebi'a. Ameen. Amantii guddaan fayyinni guddaan yaada garaa geeddarannaa dhugaa keessaa ba'a. Yaada garaa geeddarannaa dhugaan immoo sagalee waaqayyoo dhaga'uurraa dhufa. Irra deebi'a. Sagalee waaqayyoo. Amantii guddaan fayyinni guddaan yaada garaa geeddarannaa dhugaa keessaa dhufa. Yaada garaa geeddarannaa dhugaan immoo sagalee waaqayyoo dhaga'uu keessaa dhufa. Kanaaf iyyuu yaadi garaa geeddarannaa dhugaan baay'ee nu barbaachisa. Maaliif? Amantii guddaa qabaachuudhaaf. Yesuus Kiristoos yoo ilaaltanii lafarratti yeroo bartoota isaa wajjin ture maaliin qabdan jira? Koomee Yesuus yeroo baay'ee kumatu keessa maaliin qabdan jira? Amantiin qabdanidha. Amantiin qabdanidha. Amantiin qabdan. Sababiin isaa bartoonni dhaqanii waa hojjechuudhaaf ergama ba'anii gaafa deebi'an milkaa'uu gaafa dadhaban deebi'anii akkas ta'e gaafa amantii dhabiina keessaniin malee kun hin ta'a jira. Amantii guddaa jedhe Yesuus Kiristoos iddoo guddaa kan inni itti kenne lafarratti yoo ilaaltanii yeroo baay'ee waa'ee amantiiti. Kanaaf iyyuu amantii guddaan fayyinni guddaan jaalalli guddaan yaada garaa geeddarannaa keessaa ba'a. Yaadi garaa geeddarannaan immoo waaqayyoon dhaga'uurraan dhufa. Kanaaf waaqayyoon dhageenyee yaada garaa geeddarannaa akka qabaannuuf waaqayyoon waa gargaaru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 hanga 28 yoo dubbiftan waa'ee amantii guddaa kana ilaaltu. Waan tokko lamaan isinitti hima waa'ee kana. Amantii guddaa. Innis dubartii biyya Kana'aan mucaan ishee duraa dhukkubsate tokkooti kan seenaa sana achi keessatti ilaaltan. Mucaan ishee duraa dhukkubsate seenaa Yesuus Kiristoos hojii Yesuus Kiristoos dinqii Yesuus Kiristoos dhageessee gara Yesuus Kiristoos dhuftee Yesuusin gaaffii gaafatte. Yesuusin fayyisaa dhageessetti. Yesuus gooftaa ta'uu isaa dhageessetti. Yesuus fayyina akka ta'e dhageessetti. Kanaaf iyyuu waa'ee Yesuus dhageessee Kana'aan dhuftee gooftaa Yesuus Kiristoosin gaafa gaafatte gooftaa kootiin jette jennaan mucaan koo buraamaadhaan qabamtee jirti waan ta'eef naa fayyisii jette. Yesuus Kiristoos fayyisaa. Yesuus Kiristoos fayyisaa nama wajjin dubbadhaa kan Yesuus fayyisaa nama faarfannaa qopheessite namooti baay'een akka isaarra faaran argaa jira. Faarfannaan dammaqsan. Kanaaf jabaadhaa gaaffiin isin gaafadha warra faartan. Yesuus fayyisaa nama hundumatti. Gooftaa Yesuus Kiristoosin mucaa koodhaa fayyisi jettee manaa baatee gatii guddaa kaffaltee Yesuus Kiristoosin gaafa gaafatte Yesuus maal jedhe? Zimpedhe Yesuus. Hin callise Yesuus. Waan tokko isin dubbanne. Yesuus mucaan koo hafuuraamaadhaan qabamtee dhukkubsachaa jirti naa fayyisi. Zim Yesuus. Duukaa madeemti. Yesuus hin wachi. Hin boolsi. Hin wargamti mucaa ishee duudhaaf jetti waan ta'eef Yesuus garuu calluma jedhee dhaggeeffata. Bartoonni itti siqanii Yesuusin Yesuus jennaan dubartii ishee bo'aa yookaas iyyaanu duukaa deemtu kanaafi fedha garaa isheetii guutii nu biraa deebisi jedhan. Yesuus akka jedhe amma afaan isaa saaqqatee buddeena ijoollee fuudhanii sarootaaf hin kennanii ittiin jedhe. Jalumaan budateetti gooftaa koo jette. Saroonni immoo maaddii gooftaa irraa isa harca'u funaannatu mitire maaloodha gargaari gaafa jette Yesuus itti galagalee amma garaan isaa dammaqeeti amantiin kee guddaadha. Haleluuyaa. Ameen.
amantiin kee guddaadha. Kana booda mucaan kee si fayyideetti dhaqiitti hin jedhe. Namoonni yeroo hiikan furfaari jechuun jireenya biyya lafaa jechuudha. Dubartiin kun jireenya isa waaqarraaf amante utuu hin ta'in jireenya isa lafarraa mucaan ishee fayyee fi gargaaramuuf amante malee Yesuus gooftaa akka ta'e amantee utuu hin ta'in amantii lafarraa qabdi. Kanaaf iyyuu amantii isa lafarraa utuu hin ta'in amantii inni waaqarraa dursuu qabaadha. Erga isa waaqarraatti badhaadhaa taane isa lafarraatti badhaadhaa ta'uun salphaadha waan ta'eef. Haa ta'u iyyuu malee dhaloonni jaarraa amma nuyi keessa jirru. Yeroo ammaa kana keessa kan jirru nuyi ana dabalatee sin dabalatee yaada garaa geeddarannaa dhugaa qabna moo qalbii jijjiirannaa qabna? Irran deebi'e gaaffiidha kun gaaffiinis hin gaafadhu. Yaada garaa geeddarannaa dhugaa qabna moo qalbii jijjiirannaa qabna? Maali garaagarummaan isaanii jechuu dandeessu? Garaagarummaan isaa maali jechuu dandeessu? Qalbii jijjiirannaaf yaada garaa geeddarannaan garaagarummaa qabaayii tokkuma jarri kun jechuu dandeessu. Garuu dhaloonni bara ammaa dabalatee yaada garaa geeddarannaa qabna utuu hin ta'in qalbii jijjiirannaa qabna. Akkamitti jechuu dandeessu? Ilaalaa. Kanaaf amantiin keenya kufaa. Kanaaf amantiin keenya dadhabaa. Kanaaf abdiin keenya mogolee dhabaa. Kanaaf hafuurri keenya gadi bu'aa. Kanaaf jireenyi keenya harca'aa. Abdiin keenya nyaatamaa waan deemuuf maal qabna? Qalbii jijjiirannaa qabna. Qalbii gaafa jennu yeroo waan nutti dhufu, yeroo waa arginu, yeroo waan mudatu isa gadi jennee hidhii keenya tuttuunnee ammuma jennee ammuma geeddarannee gooftaa koo Yesuus koo fayyisaa koo jennee lafaa kaanu malee yaada garaa geeddaramaa hin qabnu. Guyyaa irraa kaasee Waaqayyo yaada garaa keenya haa geeddaratu. Waaqayyo yaada garaa keenya haa geeddaru. Sagalee Waaqayyootu dubbata waan ta'eef. Yohaannis Cuuphaan gaafa lafa onaatti ba'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabe namoonni maal ta'anii yaada garaa isaanii geeddaratanii fariisummaa isaanii dhiisanii beekumsa isaanii dhiisanii guddummaa isaanii dhiisanii yaada garaa keessaanii geeddaratanii fuula Yohaannis dhaqanii dhaabbatanii gooftaa kana hin simannaa nu cuubii gaafattiin jedhanii. Yaadi garaa keessanii geeddarachuun keessan maal haa godhatu? Ija gaarii haa godhatu. Ija gaarii godhachuu qaban. Maqaan Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo ija isin haa naqachiisu. Minuma isin bukkee jiru hin dammaqeera. Walitti bo'aachumaan hirmaa wal kaafnu. Itti bo'aati dammaqeera. Irra deebi'aa dammaqeera. Yaadi garaa geeddarannaa keeteera. Ija gaarii siif haa godhatu jedha. Irra deebi'aa ija gaarii siif haa godhatu jedha. Ija gaarii godhachuu jechuun immoo Yesuusin arguu jechuudha. Warri yaadi garaa isaanii geeddaratan gaafa sana Yesuusin arganii, Yesuusin waaqeffatanii, Yesuusin abdii godhatanii deemsa isaanii itti fuudhan. Kanaaf yeroo baay'ee maaliif jireenyi keenya akkas ta'a? Yaada garaa geeddarannaa hundee irraa hin qabnu. Kiristiyaana jechuun silaa hiikisaa yaada garaa isaa geeddaratee Kiristoos duukaa ammalumaatti kan deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu naaf isiniin dabalatee dhaloonni bara ammaa kun yaada garaa geeddarannaa isa dhugaa hin qabnu. Kanaaf iyyuu yaada garaa isa geeddarannaa dhugaa qabaachuu qabnu. Yaada garaa isa dhugaa geeddarannaa dhugaa qabaachuu qabnu. Yaada garaa keenyaa isa dhugaa geeddarannee gooftaa duukaa akka buunuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Namoonni yaada garaa isaanii geeddarannaa dhugaa hin qabne, namni yaada garaa geeddarannaa dhugaa hin qabne ofii isaa irratti utuu hin ta'in nama irratti murteessa. Namni yaada garaa geeddarannaa isa dhugaa hin qabne ofii isaa irratti utuu hin taane nama irratti murteessa. Irra deebi'e. Namni yaada garaa geeddarannaa isa dhugaa hin qabne of irratti murteessa utuu hin ta'in nama irratti murteessa. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee ilaaluu dandeessu waan ta'eef. Roomee boqonnaa 2:1 yoo dubbiftan akkas jedha. Roomee boqonnaa 2:1 ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabuddu.
ati yaa isa nama biraatti fudhadhu waan itti qabattu hin qabdu. Kanaaf namni yaada garaa geeddarannaa dhugaa hin qabne namarratti murteessa malee ofirratti hin murteessu. Ofirratti hin murteessu. Anatu balleesse hin jedhu. Anatu yakke Waaqayyoon hin jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1tti yoon isin geesse dubartii achi irratti qabamtee namoonni qabanii akka seera Museetti ajjeesuudhaaf dhagaa baatanii duukaa dhaqanii dubartii kana irratti murtoo fudhachuu dhaqan malee ofii isaaniitti immoo maal akka ta'an Daawitii Waaqayyoo keessatti of hin ilaalle. Inni garaa namaaf yaada namaaf onkolchee beeku immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo isaan dhagaa baatanii dubartii kana dhaqanii fuula isaatti dhiyeessan gadi jedhee lafatti barreessee ol jedhee isin keessaa cubbuu kan hin qabne dubartii kana dursee dhagaan dha'ee ajjeesu gaafa jedhan dhagaa lafa kaa'anii adeeman. Inni sirratti murteessu ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qaalee haa ta'u. Akkas namarratti murteessu nama ajjeesu nama balleessuudhaaf yeroo hundumaa gamtatanii kan yaa'an baay'een jiru. Garuu yaada garaa geeddarannaa dhugaan isa kana miti. Yaada garaa geeddarannaan kan biraadha waan ta'eef. Inni kan biraan warri yaada garaa geeddarannaa dhugaa hin qabne dhaloota gufachiisu. Dhaloota gufachiisu. Dhaloonni itti gubatu. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 40 yoo dubbiftan argachuu dandeessu. Dhaloota gufachiisu. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 40 warra xinnaadhaatti amanan keessaa tokko yoo gufachiise yookaan yoo gufachiifte namni gufachiisu warra ana duukaa bu'an namni gufachiisu isaan wayya dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana walakkaa buutu isaaf taa'e. Maaliif namni yaada garaa geeddarannaa hin qabne dhaloota gufachiisaa oolla. Fakkeenyummaa gaarii qabaannee gara Kiristoositti namoota waamuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Fakkeenyummaa gaarii. Dhaloota Waaqayyoon urgeeffatanii dhaloota Waaqayyoon amananii dhaloota immoo kan biraa fakkeenya ta'an. Kanaaf Waaqayyo gatii nu gaafatu qaba. Iddoo nuti waan goonu keessatti iddoo hojjennu keessatti fakkeenyummaa gaarii argisiisuu qabna. Ani kiristiyaanaa miti. Kiristiyaanaa jenneeruma afaaniin kan dubbannu duwwaa utuu hin ta'in yaada garaa geeddarannaa dhugaa qabaannee namni nurraa barachuu qaba. Yeroo darbees dubbadheera natti fakkaata dhuga ba'umsi keenya amma karaatti baanee gooftaa fudhadhaa Yesuus karaadha jireenya jechuu hin dandeenyu kana booddee dhaloota kana akkasitti amansiisuu hin dandeenyu. Adeemsi isaa akkaataan isaa jijjiirameera. Dhuga baatuu waldaa kan taatan dhuga baatuu kan taatan achumaan sagalee Waaqayyoo sababeeffadhee isinitti himaa. Yeroo nuyi keessa jirru naannoo nuyi keessa jirru jaarraa nuyi keessa jirru wangeela baannee karaatti baanee jilbeenfannee meeshaa garaa garaa sagalee guddisuu kaafnee karaan dhugaan jireenyi Yesuusidha jennee yoo karaatti kanatti baanee dhaloonni nu dhaga'u hin jiru. Dhaloota dhagaan nu reebee dhaloota nu ajjeesee dhaloota wangeela nu fuudhee gubu malee dhaloota nu dhaggeeffatu hin qabnu. Garuu adeemsi isaa amma jijjiirameera. Akkamitti gaafa jennu fakkeenyummaa gaarii itti agarsiisuudha. Jireenyi koo kana fakkaata jennee jireenya keenya dura buusuudha. Kana garaa keenya laphee keenya kaannee jireenya koo kan gaddare amala koo kan gaddare suusii kaleessaa kan narkaa fuudhe jireenyi koo akkatti gaddarame sittani bajannee gadi teenyee obboleessa riyaa baafannee yoo itti muudhaa baanne kun karaadha dhugaadha yoo jenne siyaasa biraatti fakkaatee waan biraa nu gochuu danda'a waan ta'eef jabaannee jireenya fakkeenyummaa qabu qabaachuu qabnu. Yeroo akkasiin hin jedhu dhugaan bayinaa hin labsinaa miti. Tooftaa mataa keessanii adeemsa mataa keessanii gochuu dandeessu. Garuu iddoo garaa garaa baay'eetti dhaloonni baay'een akkasitti miidhamaa waan jiraniif waan gooftaaf hojjennu sirriitti hin fakkaatin adeemsa keenya jijjiiruu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna. Dubbannaan keenya, uffannaan keenya, haasaan keenya, gaa'illi keenya, tokkummaan keenya haasa'uu qaba nurra. Gaafa nu bukkee deeman, gaafa nu booddee deeman, gaafa walii wajjin hojjennu istaafii keenya keessa yookaan mooraa jiran nu keessa gaafa itti jiran namni fakkeenya nu godhachuu qaba. Amma nu biraa yoo ilaaltan namoonni kiristiyaanotatti mana hin kireessinu jechaa. Maaliif yoo ta'ani kiristiyaanonni mana ittiin kireessinu kiristiyaanotumatu qaba baay'ee isaa bana.
إسانما ولما أدغافا كريساني سورما كريسو ويان مالي ولي سغل فتن فكين جمع قارين ولي رغلقم وانته ولي كمجن وانته أمنتوني ولي نراغر وكسميتي وجرق موتابو كنا لما يودبس كنافيجو ألوتا أكم بلسني سغلين واقعيون تدبتا وانته واقعيون كان باية قدسيسو يجرات أكما سبا إسرائيلي آره واقعيون تقدي دوبت يجدو دين قبل باية تقدي واقعيون كان قدسيسو يرو باية چو بوجه چو كي نميتو كفو كي نميتو واقعيون آمين قلني سافر ويو إرقبالوتي نينو أبانو تكاسي إرقبالوتي مالكو والدايو مالي بدكو مالي وانكيرنكو مالي فاربتو مالي بكستو إرقبالوتي ني والداري ابن يوكاس تجاجلني ابن مولتي قللا واقعيون كان قدسيسو كانت بيتو كفورا ما بيتي واقعي چوبونا ما وجه چلو ها بيتو واقعيو كان نكرا واقعيو تقد نمني إرقا كفه يادته يادا قراساتي قد رتي بولا واقعو دوانتي ديبيو ديدو ساتي واقعيو كان نبايي قد واقعيو نو آگرگا آمين آمين واقعيو مالي أرارا قبيسا وانتي بسافر فنان باف سدي لكم سدي يودو بفتن واقعيو قبيسا فرارا قبيسا عريدي سودا يرايد كنا فراري واقعيو مغانا مهارارد كنا واقعيو چوبوه جچو كوفونا ماتي باية قدي عارو دم دايني ارقا كوفته مويادت غوفتا كي رارفتشوتي واقعي رارفتشوري سوكي يوتي فوفته واقعيو قدا ديبته ياري غراكتي يو قدرت مو واقعيو ينر عرام آمين أما يو إسرائيلي مال تجرا أبدي تجرا يرون كدرو ججبيسو ميتي چوبو كيزتي نما ججبيسو ميتي نمني يوكو في يومكا يولد نبي يوم جبات يا رجال هاجر درن نابر بادا وكي خنا دوبر ديرا خنا غور إيرا بلو ركستة إيرا إني خنا تشيفاغان دودا واقعي يوتي غلبان چلو تندين چوبو كنا يكا كنا واقعي يوتي مني أرارا واقعي يورا كارغن واقعي يبرباد نمني يا رجال هاجر درن نادو غاكبو تو كمرتو في سارة فرتا نمني يا رجال هاجر درن نادو غاكبو مرتو فرتا نمرتو تندين في سارة مرتو فرتا أوفيسارت مرتو فرتا أوفيسات ديبيا سموسات ديبيا قلبيسات ديبيا جريجسات ديبيا ما لم فكر آني بلوتك خدوميدو يروما يسكنو أوفيلانو ندبو أوفيت ديبو ندبو إيه سانكي إيه سنجي سنتنا ديما جنة قلت ديم نمو والنالو نبكانه والنالو نبجر والنالو يروبا يرومينا وانتف نمني يا نغرا قدرنا كبو أوفيسارت مرتو فرتا ماركوس بقولنا سجل لكم سافرتمي سدي أنغا فرتمي سدي تيو دبفتن كوفتان كي يسوع كريستوس وانتو كدبتا فلانو خا يسوع فلانو ماركوس سجل لكم سافرتمي سدي كاسر يودو دفتن أما فرتمي سدي فلانو خا فلانو شي كارس سجلين واقع يدبين واقع ينافس فلانو خا فلانو ني يسوع كريستوس كايمان وان سدي فكيني فرتي harka mila ija sankanat ija lama harka lama kabate motumma waaqayyo dhabur mila lama kabate motumma waaqayyo dhabur ija lama kabate motumma waaqayyo dhabur maal nabiyene tokko nabiyene tokko ni sijike jama tokko dorki ke tokko alli milli ke tokko de motumma waaqayyo tigalu shi wayya harka lama ija lama mila lama kabate kilile barbarati de badamurra tokko kabate motumma waaqayyo tigalu shi wayya amen 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 ne worine ne gesen galani sabara amen ovetti murure murru jedo kondemnu esi do ko jira jedo ko kawa ani jedo ko ila la de rondo mila do kondemnu kranchira sakana ne yesus je sakana miti agayonu agarga amen yaade lama mullata lama abdula akasa tokko mila mane kesa kaade tokko ala kaade yero inni alaau salatti sirba
yeroo mana keessaa samana keessatti deebi'a maaliif akka gooteennaan yoos yoo'ee asittan deebi'a yoos yoo'ee asittan deebi'a akkas akka hin taane yaada garaa geddarannee gooftaaf amanamnee yaada garaa dhugaa qabannee gooftaa duukaa akka deemnu barbaada waaqayyo nu haa gargaaru miilla keenya harka keenya ija keenya kan nu kenne eenyudha waaqayyotu nu kenne kallattii tokko duwwaa akka isaan yaadnu waan tokko duwwaa Yesuus duwwaa akka yaadnuuf sagaleen waaqayyo nutti dubbata kanaaf murtoo ofirratti fudhachuu Luqaas boqonnaa 15:17 beektu sagalee waaqayyo kun dargaggeessa abbaa isaa biraa qabeenya hirmaatee deeme nagaa quufee dhaqee gaalamootaa wajjin fidee dhumarratti garuu maalitti deebi'e sammuutti deebi'e waaqayyo biyya keenya sammuutti adeemsu kiristiyaanummaa keenya yaa boloota koo sammuutti nuuf haa deebi'u kiristiyaanummaan keenya kiristiyaanummaa afaanitu hin ta'in kiristiyaanummaa dhugaa yoo ta'e hammi kun gaara biyya kanaaf baay'ee miti hammi kun gaara kiristiyaanummaa dhugaa hin jiraannan kanaaf dargaggeessi kun sammuutti deebi'e mana abbaa kootti deebi'e qabeenyi mana abbaa koo keessa nama meeqa gaa maaliif ana jala taa'ee beelaan badduu baay'ee mana abbaa isaatti gaafa deebi'e abbaan isaa maal godhe harka bal'isee qophaa'ee eeggatee amartii qopheessee gonfoo qopheessee uffata qopheessee mucaa isaa simate har'as namni deebi'u yoo jiraate waaqayyo harka bal'isee si eega ameen harki waaqayyo gadi hin deebine ammayyuu gadi hin deebi'u dadhabaan tuffatu waaqayyo cubbamaan tuffatu Hooshaa raajii waaqayyo irratti gaafa dubbiif namaa inni ati galata warra dadhabootaa fudhatta isaaniif hin simatta waan ta'eef waaqayyo irrayyuu nama deebi'uu barbaadu balballi isaa banaadha boleessa koo obboleettii koo deebi'i yaada garaa kee dhugaatti geddaradhu gooftaa wajjin waadaa gali ameen waaqayyo nu gargaara waaqayyo warra isa dhagaanii yaada garaa geddarannaa dhugaa qabaataniif harka isaa diriirsee isaan simata nus obboloota ko waan goone hin beeknu qulqulluun hin jiru hundumti keenya cubbamoota karaatti yakkine hin beeknu hojii hojjenne keessatti biiroo hojjenne keessatti waan goone keessatti waan waaqayyoon yakkine hundumaaf waaqayyoon araara yoo gaafanne fuula waaqayyootti yoo deebine harki waaqayyoon diriiraan nu simata sagalee isaa isa dhageenyee waaqayyo nuuf haa eebbisu